family akkam jirta yoo yaadannee dirra harka fuune har'a egaa viidiyoo baay'ee barbaachisaa tokko sin fidee jira. Qimamoota gola madaamitiif jechaadha. Amma jiini kuni ja'a ramadaana jiini tokkichi kun xabsiin goote hojii ilaala. Viidiyoo kana share walii godhaa, like godhaa, commentii saabii warreen immoo chaanela keenya faarawaa taatan subscribe gochuun hin raaffatina. Obboleettiin keenya takka commentii viidiyoo kaleessa jalatti lubbuu ati maaliif jaarsa namaa jaallattee naan jette habiibti tiyya qaalii wanni akka jaarsa namaa mi'aawu hin jiru. Odoo kophaatti qabaatte sitti mi'aawu jaarsi kee omaayyuu sitti fakkaatu. Omaayyuu sitti fakkaatu beekta. Kan namaa kana morka jaallatta waan ta'eef bakka itti si haasayyu malee dhiisuu hin dandeessu malee. Haadha viidiyoo isaa waa isaallee bitan garuu waa yaadha eebbu'an maqaa kaase jennaan haati eebbuuta kana dhageessi laata jedhee viidiyoo kaleessa hojjedhe keessatti jaarsa namaa jaalatti waan naan jedhaniif. Inni achumatti haagoo labamu jaarsi namaa waan mi'aawuu fi wanni guruupitu wanni nama wajjin mi'oofte amma biddeen kophaa kee biddeen tokko biddeen dhiyeeffattee yookiin biddeen lama dhiyeeffattee waxii itti goote ittoo gosa garaagaraatti goote sitti mi'aawu kophaa kee. Hima nyaatta beeluma san cufuudhaaf nyaatta malee dhugaa nama wajjin tasabaa sabdee beetasaba faana walitti jamma'amtanii jechaadha. Nyaattan sirriitti mi'aa garuu isa kophaa keettisa waan feete aga feete garuma kee guuttachuudhaaf yoo ta'e malee homaa faayidaa hin qabu. So har'a maala sinin jechuuf dhufe beekta ji'a ramadaana kana maammadoo magaalaa keessa jiru injanajjanina isa makiina keessa harka godhatee deemu injanajjanina ji'a ramadaana kana sanuu gizi maammadoon isin janajjanuu qabdanii gizee kamii fi eenyoo jettan hobsaan hordofaa viidiyoo kana haga dhumaana hordofaati laayikii sheerii waliif godha. Maammadoo isin janajjanuu qabdan maammadoo obbo Mazraa ta'uu qaba jechaadha. Warra baadiyyaa hoolota fa'aa eegu warra shaakiltii guuru warroota akkasiisan janajjana dhugaa yoo misa'aatiin isin janajjantan sa'aatii madaamiidhaan fuxuura hojjennuudhamu erga fuxuura geessiniidhamu fuxuura duramoo fuxuura booddedhamoo soo fuxuurri hin gahin immoo wanni jedhu adda siinii haa bahu. Asirratti maal seetanii gizee fuxuura hojjettanii innaas indawwalina nama takkatti silkii keechi fooqee firiijii gubbaa kaa'e hojii hojjedhu geesse misaa fuxuura dhiyeessi waa hunda godhii dhiyeessa fi xaawula irratti daraddartee geessitee miti. Amma gizee sana walitti qodaan qabamaa miree kan itti hojjetan kun maksalaa keessatti ol guutaa kushiina marri qodaa ta'a. Kazaa deemtee faxxaranii jarri salaata booddee jechaadha gizee magriiba salaatanii ka'anii nyaata nyaatanii magriiba booddee qodaan kushiinatti guurrama kan ittiin nyaatan hin baay'ata hin beektani ramadaana keessa qodaan garuu gaafa sanuu gaafa faamilii manaa bichaa ta'an aga sanuu wayyaa qaba malee gaafa kinoo maal seetanii gaafa keessummaan jiru qodaan bakka keessuu si hanqata. So kanaafuu waan isin gootan gizee qodaa sabasabdanii geessitan fuxuura booddee jechaadha. Maammadoo obbo Mazraa keessanii dawwalaa silkii keessan asirrattidha. Matarayyeesi jalmarooti ka qodaa teessa waliin dhahaadhaani. Maammadoo magaalaa keessa jiru warra makiinaa keessa jiru hin janajjanina wanni isin jedheef yeroo sana inni yeroo kinoo gizee ati rafuu barbaaddu lafa barii obboroo gizee san walii gadi waan deemuuf nama waan geessuuf nama waan deebisuuf waan geggeessu waan toluuf gizee san sitti haasa'uu barbaada riba keetter gizee san hin haasofsiisin isa galgala hin rafuu barbaada sa'aatii fuxuura booddee inni laal nyaate ka'ee rafuu barbaada. Obboroo salaatee xiqqoo ciisatiin jedha erga ati qodaan itti geessite obboroo gizee san sitti haasa'uu barbaada inni laal. In janajjanin obbo Mazraan garuu obboroo sima jira. Galgala sinuma qodaa booddee sinuma jira. Kanaaf obbo Mazraa janajjanaa dhugaa ji'a ramadaanni kun aga darbutti obbo Mazraa janajjanaa nagahaan distikeetti dhiqatta. Nagahaan bakka fuxuura qodaa osoo obboroo ittiin nyaata hojjetta san obboroo faa nyaata amma obboroo faa qodaa dhiquu hin dadhabde laala. Faate mana madaamiti yoo dawwalle ishiin sachi qorqorroo qodaa iisiisti anasi qodaa iisiisa waluun dhageenyu jechaadha.
kan isin jedhe baatatti dabalurra Maammadoo Boma Ziraatitti dabaladha dhugaa qima hojii isin fayyada dhugaa viidiyoo kana sheer walii godha. Ramadaana keessa bakka nama ittiin haasofnu sirriitti barbaanna. Maammadoo 2-3 qabaachuu qabdan ji'a Ramadaanatiif jira. Gaafan akkasiniin jedhu tidaariidhaas ina. Tidaariin barbaadina Maammadoo Boma Ziraas ta'ee Obbo Maalis ta'ee Maammadoo tidaariin hin jiru biyya ormaa keessatti. Isobdilee badhaniitii 10 qabdi. Tidaari osoo hin taane qooduma ittiin dhiqadha. Ramadaana baase taanaan bilookiin geggeesse. Haguma Ramadaanni bahu 3 akkas qabaadhu. Maaliif nagahan qodaa kee yoo tokko sirraa kaasuu dide tokkotti dawwalattee qodaa kee qayyartee dhiqattan. Haasofnis nama haaraatti sii daddarba. 3-4 godhaa janajjanaa dhugaa ji'a Ramadaanaa kanaaf. Ramadaanni bahee taanaan nagaatti. Shanyaa. Wanna takka maal sinii godha Ramadaanni darbe jennaa? Kophaa kee distite qalalima dhiqaanisi garuu manuma hojiin oguma duraati normaalidha. Siniin jedha yaa faamilii eenyu sinirraa kaasanaan jedhe Facebook irratti viidiyoo tokko hojjedheen ture. So Facebook irratti maxxansee maalan jedhe Maammadoo 4 qabaadhaan jedhe tokko ganama ittiin mana qulqulleessitanii fuxuura madaamii daladdanii ogeessitan mana qulqulleeffattutti baay'ettaanii mana qulqulleessitee ukaate sa'aatii misaa tokko kan ittiin misaa hojjettu jedheen viidiyoo hojjedhe tokko immoo kan ittiin irbaata hojjettuun jedhe tokko immoo kan raffisuun jedhee hojjedhe jechaadha. Eenyu sirraa kaasa akkasitti naan jedhe Maammadoon tokko. Innaa dhuguma siniin jedhama ji'a kana xinqii godha faaxee qabadha. Maammadoo qabadha dhugaa. Maammadoo distiitti dhiqattu malee moo onnee kee itti kennite isa viidiyoo si waraabu akka hin taane. Dhageesse viidiyoo si waraabee moo booda nutti boosan hin dandeenyu. Laaluuf dadhabneera daabboon miidiyaa kana fudhatte. Daabboon miidiyaa kana fudhatte dhugaa. Duratti daabboo namni hin argu. Jaarsaaf jaartii bichaa wal arga malee ka beeknu daabboo duratti namni hin argu. Amma garuu daabboon miidiyaa bichaarra akka jirtutti daabboon miidiyaa fudhatte. Kanaafuu hundi keessanuu ammoo waan Ramadaana kana ittiin qodaa dhiqattan xanqa godhaati Maammadoo mirxii isaa jannajjanaa dhugaa. Maammadoo sanuu baadiyyaa hojjetu malee Maammadoon magaalaa keessa jiru siinaa solaal guyyaa amoodoo wajjinaasaa jirtu qooyimee natti dawwalanii siin jedha hojiidha amma sirratti cufata hin deebisa. Qooyimee natti dawwalanii amma si hojiidha siin jedha amma sirratti cufata hin deebisa. Akkasitti godhan silkii gurraraa si buusu suni hin fayyadu. Isa silkii asirra hidhattee haga hojii geeffattutti ittiin haasoftu janajjani dhugaa dhukkeerraa kaase. Janajjani hin sodaatin. Namoonni tokko maal jedhu dhugaame amma dhiira 4-5 janajjanuun cubbuun qabu. Cubbuun qabu hojii irratti. Hojiin qabu cubbuun qabu cubbuun waa mallaqa isaarraa fudhachuu si jaaladha jetteen sobdee wal sobanii mallaqa Maammadoon biyya Arabaa mun beektamaa mallaqa sirraa fudhachuu barbaada malee sii kennuun barbaadu leebaadha. Kanaafuu Maammadoon Itoophiyaattis akkasuma Maammadoon Itoophiyaa haa caaluudhaayyuu. Haa caaluudha gaafa siin jedhu bilbiliin harkaa cabe siin jedha. So Maammadoon Itoophiyaa silkiin jala tabalaashee siin jedha haadha tiyya jala dhukkube karaan deeme siin jedha na dhukkuba siin jedha hojii wayii gara jedheen bakka sanitti giraanatti qaala'ee maanta inatti baay'ate siin jedha gideessitti baay'isa jechaadha. Kanaafuu har'a kariin siin fayyada jedhee waan viidiyoo kan hojjedhe Maammadoo Boma Ziraajii Ramadaana qofa. Sana booda geggeessa aga Ramadaan waggaa dhufutti yookiin waggaa dhufaatu biyya abbaa keetitti galta. Rabbiin biyya abbaa keenyatti nu waagashu hunduma keenya yaada keenya nu guute jechaadha. Kanaafuu akkasiniin jedha dhugaa qimamuuchee viidiyoo kana walii sheer godha. Viidiyoo immoo kanan hojjedha qoy booddee xiqqoo biizii waanan ta'eef malee amma hojiidhaaf sagantaa yaamaa jiru misaa hojjechuun edha. Misaa hojjedhee giseen geesse viidiyoo bareeddoo isinii waraaba dhugaa viidiyoo ergaa qabduudha. Ammaaf kanuma laakii godha sheerii godha wal qaqqabsiisa. Bye.